Akkam turtan nagaadhaan nagaa kun tura galata Rabbii akkam nagaa keessanii bakka turtanitti nageenyi fi araarri Waaqayyoo baay'eetu akkam nagaa keessanii ani jira galata Waaqayyoo qalbiiwwan ijoollee Oromoo keessan akkam nagaa keessanii ani jira galata Rabbii isaa kana yemmuu kan burus sabbeeka እና ወርማት ከየታተን ወዳሰ ገለቶን ናፍጥራ ዳብረ ለጅቤስተንስ ገለቶንስ ንግዳ ወርማት ከየተወርባደን ሴነቶ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ና ወዳሰ ንጀዳ እና ራያለ ተከንገደ ካሰደን እና መዱጋን ሲጃለቱ akamitii bektaa kan jedhu anistundoshi amma beekumsa koo siniifin qooda jechuudha. Namni dhugaas jaalatu tokko kanarraa kan boruu sun taane kasi taasoo kan gara fuulduraa jechuudha jireenya gara fuulduraa kanarraa kasaatee ammaa wayi kan boruu kan iftaane sun taane jireenya gara fuulduraa boruu jireenya keenya akkanaata yoo akkana goone akkanata yoo kan hojjenne muddaan kan akkasiin jedhu inni lammaffaan jechuudha. Dhuguma kas jaalatu boruuf kasi barbaada boruuf kasi hambatu ta'e maatii isaati barsiisa. Obboleewwan isaati barsiisa gaaddeewwan isaati barsiisa birootan isaa barsiisa maal dabarsiisa jettanii gaafatan boruuf waan si barbaaduuf nama si barsiisa jechuudha. Innaan gisee siif kenna amma viidiyoo taate aarii amma viidiyoo isa aarsite aarichtu dubbatu aarii tarasiif darbaa nama akkanaati. Namni boruuf barbaade tokko kan akkana godhu miti kan afaan bichaas nama afaanis jaadha bichaas hin jedhu miti. Namni karaa deemu kan baafus jaadha nama jechaa tura akkasiin jaadha jedhee fi jaalattanii ittiin gaggabnaan dhiirotatti Rabbi sobanitti amma malee gaafaati barageechi ijoolleen nuyitu jechuudha ijoolleen biyya arabaa jiru keessattuu jechuudha oonlaayiniidhaan warri barree wantoota keessan galee osoo itti yaadeen irraa halkanii biyyaa sii dabalee guyyaa ta'uu sagalee sii dabalee siin jaaladhaa siifan du'aa si malee midhaan sagalee dhagee malee si malee midhaan hin nyaadhu sobaniiti Rabbi sobaniiti bu'aa sanitti fakkaatina yaa kan nama dhugaa nama jaalatu jira kan tolaayidha walbaletti daa'ima kan akka dasnama jedhan jira giinii tokko guyyaartuun jira jechuudha ifa malee naa godhaa jechuudha nagartanis hin dhageettanis jechuudha. Innaa jechuudha sobaniiti dura eenyummaa isaa osoo birrii argisiis jambar birrii maaf argita namni nama jaalatu tokko birriin barbaadu osoo ta'es jechuudha. Innaa namni boruuf abdatu boruuf barbaadu birriin barbaadu si barbaada malee birrii kan barbaadu jechuudha. Yaa ta'u immoo qaayii gashii jaalala akkas ta'e birriif naannoo sun jedhe gaafadhu dawwalii wajjin haasoftaa bilbila biraa qayyarii nama biraa fakkeessi itti haasa'e. Gaafas yoo dhugumaa nama biraa beekaa gazaba kee barbaade yookiin gisee keetiin taphachaasti geessu dabarfachaa jiru ta'e silkii biraatiin gaafan san namus samchii osoo wajjin haasaa jechuudha. Dhiiras ta'an dubaras ta'an yoo immoo dhuguma kan boruuf si abdatu boruuf kan si barbaadu ta'e immoo hin haasa'u. Waan akkasiis hin jedha. Innaa waan akkanaati osoo binii gazaba keessanii taphachuu baattan yeroo soomuu baattanii baay'ee tokko namatti tola. Naman jaalatinaa sin hin jedhu. Naman jaalladha waan ta'eef naman jaalatinaa isa kan hin jedhu. Inni waan isin jechuu qabu maallaqa keessan nama tokkoof yoo akkan argine. Innaa keessattuu ijoollee dhiirotaati waaqa lafeen amantaan isaan bannaati. Lafeen ta'anii booda nutti nu warra nyaatanii nu nyaatan warra gaddeebi'anii birrii keenya nyaatanii gaafa nu biyyatti galee deemee bakka barbaade dhaqee biruma keenya fuudhanii innaa kun ta'uu qabu cubbuu sodaadha ijoollee akkana gootan innaa kana waan dhaggeeffatanii galatoomaa baay'ee tokkos jaalladha nagaan naaf tura.